akkam godhuu qabdi osoo akkamitti of qusatte jettee yaadamee dhaamsaa qabduuf ni beeyna waan ta'eef dalagoo isaanii tana. Oppiidiyoon uf qusatti irraan eegini wanni jarri beeytu wama amma dalagaa jirtu tana qofa. Tanaan ala waan biraa waan daladduun qabdu jarri. Warri boodarra barnootaan ta'ee karaa carraa garaagaraatiin gara goru dhabee jara tana jijjiirra jedhee itti dabalame. Ka ammallee achuma keessa taa'ee waan gaarii sabaa dalagu baay'ee jira. Ka ogummaa isaatiin saba gargaaraaru baay'ee jira. Ka wantoota garaagaraatiin bu'uuraalee misoomaatiin saba gargaaraaru heddumatu jira. Ammoo warri gubbaa irratti agartu warri siyaasaa ka jedhan kun wanni jarri daladdu haarofti hin jirtu. Wama amma dalagu jirtu tan ilmaan Oromoo mana hidhaatii baaftee ajjeesisiisu namuma mataa ol qabate guurtee mana hidhaatii guuruu kanumaan Oromoo sodaachiftee Oromoo bulchuu feeti. Waan biraa wanni jarri daladdu hin jira jettee irraan eegin. Carraan jaraa maaliidha yoo jette maybe carraa warra Afgaanistaan ka dhiyoo tana akka hoolaatti xayyaara tokkocha fe'amee biyyarraa ba'e san carraa xayyaara duwwaa ka teessoonuu keessa hin jirre saniif fe'amee biyyarraa ba'e san maybe yoo carraa san argatte sanuun argattu yoo karaa muyyaleetiif karaa Eertiraatiin biyyaa baate carraan jarri argattu yoo nuti jabaanne amma moo waan takka jechuun maal jechuun barbaada mee xiqqashoo har'a sinni nurra fe'amee jiru sirna nafxanyaati. Sirna nafxanyaa kun maal nuu ta'a inni kun mee xiqqashoo nu yaadachiisin jarallee itti himinaa dhageessu. Sirni nafxanyaa kun ta'e amma waan Minilik ilmaan Oromoo godhe Arsii Harargee godhe Tuulama godhe namni hin dhagayin waan jiru natti hin fakkaatu kan dhalatin malee. Ka kitaaballeen dubbifne ni beeka seenaa kana ilmaan Oromoo. Ka kitaaballeen dubbifne. Karaa kamiin seenaan kun Oromoo bira gahe yoo jette abboota teennatti mataa qabatee miimoorii mataa isaaniitti qabatanii dhaloota diqqaa guddatti himaa turan. Hayyoota Oromoo warra dhugaan Oromummaan isaanii Oromummaa ofiitiif quuqamutu barreessee lafa kaa'e. Ka akka Profeesar Abbaas fa'a, Profeesar Mahammad Hasan fa'a warri kunniin seenaa dhugaa barreessee lafa kaa'e. Kana hadha gabbaatee warri ilmaan nafxanyaa seenaa Minilik malee seenaa Amaaraa malee waan biraan beekne kan mana akka Abiyyi Ahmad kuni seenaan kunuu taarikaa jette waan hin jirre just asoosama akka tirrikti jechuun akka asoosama namni qindeessee haasa'e malee hin jiruu jette. Shimallis Abdiisaa gabbayee tanuma jedhe goobanni goota Oromooti jedhe goobanni ammoo warra duguuggaa sanyii ilmaan Oromoo irratti dalage. Addisuu Araggaa gabbayee kitaabni gurbaa warra Eertiraa barreesse kitaaba kijibaati waan seenaa dhugaatii miti. Gaafa kan nu sobuu kama baratte gaddachaateeti yoo uummanni harka qabu dhiifama jedhaatuma hojii ofii itti oofatti. Wanni nafxanyaan nu godhu wanni jarri tun bilxiginnaa amma jedhamtun nu gootu waan Minilik nu godhe sanii ol moodarni abbaa irree ka moodarni ta'e kana haala waan tokko ati quba ofirraa hin qabne lafarraa Oromoo dhabamsiisuudha kaayyoon isaanii. Kana ilmi Oromoo tokkoon isaa beekee furmaanni hoo maali? Furmaanni karaa jaalmarroo agattiitan. Tanaan ala ilmi Oromoo ka surree hidhatee mataa qabu karaa kana filachuun ala furmaata biraa tokkollee hin qabne. Ka biyya yaadadhe har'a se'a oduun tun kijiballee ta'uu ni mala qajeellotti na bira hin geenne Daani'el Kibrattu zarraaf awwaalaa deemuu fi naqamaa jedhanii. Zarraaf qabadan anas keessan deemuu fi jedhanii. Mobaayilli xiyyeeffannoo dhibne. Itoophiyaa tanan dandamachiisanii jedhanii zarraaf kash jedhanii isii tana oduu qabdu. Ani wallahi oduu qabu wanni akkana kreditii nama gabbuufti yoo dhuguma waan ifaan ifatti baate argan malee homaa waan dhageettii akkasi Facebook marratti namni haasa'itaan hin dubbannu yoo viidiyoo san gannuu baasanii zarraaf akaakii zarraaf mani daffiral yejagnan barraaf jedha warri duruu hima jedha gaafa duraatu beektaa Abiyyi
Amaarri abbaa fedhe ofirraa dhoowwa jennaan gayyaatee beeraa dhiiraa ni qawwee qabattee Tigraay seentee gaafa kaan walitti qabdee akka hoolotaa boojite jarri. Warri akkasuma warri homaan fidu afaan malee homaa takkaa hojjetanii hin beekani bakka Oromoon hin jirretti ammoo Oromoon galata itti dhabe malee homaan hojjetan. Oromoon maammee jalaa haafu Oromoo jalaa qabachuu dandeenyu. Yaadnu kenniteef hordoftoota keenya kan ilaalaa jirtan obboleessa keenya akkuma viidiyoon isin mul'atu kana 360 promotion Oromia available in Kenya, Horn of Africa. He promoted all things, especially Oromo traditional culture, whatever you want. Oromo 360, you must press subscribe now. Galatom. Obboleeyyan keenya kabajamtoota jaalatamtoota hordoftoota sagantaa madda walaabuu broadcasting hordofaa jirtan kan wajjin turtii godhaa jirru obboleessi keenya Oro 360 jechuudhaan maqaa moggaafate dhugaa dubbachuudhaaf kaleessa maqaan isaa kanan turre warroonni Habashaa 360 jedhee moggaafateenna innis waan danda'urraa saba kiyyaan maqaa 360tiin moggaafadhee diinota keenyaan naasisuu qabna qaansisuu qabna jechuudhaan banate. Akka share gootaniif akka subscribe gootaniif nama aadaa Oromoo irrattis safuu Oromoo irrattis culture Oromoo irrattis identity Oromoo identify nama gataa jiru keessaa isa tokkodha. Biyya baqaa Afrikaa keessa ta'e malee osoo Awurooppaa ta'e namni kun miidiyaaleen Oromoo faana barbaacha baqattummaa keessatti barbaadanii argatan jedheen hawwa ammas miidiyaa irratti akka dhiyaatu abdiin qaba. Omen gamam jirta keelloo garam jirta hundumtuu ni ilaallata inshallah dheenatti ni agarra. Mee asirratti dhugaa dubbachuudhaaf yeroo ammaa kana haalaan of ilaalaa jirtan maal sitti dhaga'ama? Beeytaan yoo waa ka hojjadhee saba kiyya xiqqoo tokko wanni an hojjadhu nama lama ka jirtu taate wanni natti dhagamu sanii waan gaarii tokko hojjadhee waan bareedaa tokko waan saba kanaaf faayidaa qabu nama lama an sababa kiyyaan nama lama qabsoo Oromootiin yoo kakaasu ta'e nama lama ilaalcha inni jala deemtummaa fi uftuffachuu inni qaburraa jijjiiree nama lama yoo ka jijjiiru ta'e waan ana wajjin nama sadii waan tokko hojjadhe waan guddaa biraatiin hawwin ati Ahmad nama lama yoo jijjiirtee xiyyeeffannoo isaa eenyummaa isaa irra goote wanti guddaan saba keenya miidhe uf wallaaluu fi uf tuffachuudha guddaan uf wallaaluuf uf tuffachuun tuni waan nama hundaa gad nama gootu keessaa isii tokko an amma yookaanii fi ogummaa guddaa qabaadhee beekumsa guddaa barnoota guddaa qabaadhee osoo hin taane ka gurbaan kun waan haganaa hojjate ammaaf hin hojjannee akka kabiraa jedhee ka'uuf wanti tattaaffii kana godhuuf ka gurbaan asirratti maal seete namoonni tokko ka hubannoon qabne jira it's easy way jechaadha warroota Habashaarraa muuxannoo argadhee jira gruupii isaanii keessa yeroo tokko sesseenee lallaalaa karaa adda addaatiin jechaadha warroonni biyyaa baqaa jiran kun especially Beirut Oman jiran kun hin jiru warri Habashoota jechaadha maal gatanii YouTube isaanii guddisuudhaaf wifi ormaa fayyadaman waan taateef dhageeffatanii dhiisanii they don't care bananii tumaan dhiisan maaliif timing count gataa jira wanna kana argite wifi ormaa fayyadamaa jirtanii namoota akkanaa kana 360 jechaan nama dhimma Oromoo irratti siyaasaa miti namni kun siyaasaa miti identity kee show gataa jira dhimma siyaasaa hayyee dhiisaayyuu waa'ee kee eenyummaa kee waan ibsu tokko culture kee wantoota ibsan wantoota adda addaa peejii isaa seenaa laala nama kana kan beeku waggaa 8 dura waggaa 4 dura akkasii kanaaf haala saniin wal gargaaruu ni dandeenya sa'aatii waan hin qabneef namoonni biroos bilbilaa jiran waan taateef mee tokkummaa si kommandoo maal fakkaata Oromoota keessaa highest populationiin uummata beekamuu fi uummata seenaa qabu ka warra leenjisoo diigaa gibira hin kaffalu jechuudhaan qabsaa ture akkasuma gootota baddaa baalee waaqoo guutuu Haaji Adam Saaddoo Koloneel Aliyyi Cirrii Muhammad Gadaa Qaalluu akkasuma Aishaa Muhammad jiran ijallee dhabdu jechaadha namoota akkanaa kana bilqichiite ardiin si komando maalirra jiran tokkummaan isaanii maal fakkaata yeroo ammaa kanatti waa'ee gandummaa isaa osoo hin taane qeerraa jalqaban waan taateef. Yaa waan amma ati chaanaalii ilmaan Oromoo irraa dubbatte irraa waan tokko waanuma xiqqoo tokko jechuu fedha. Mee isinummaan lamaan ammaan tan akka asirraa baataniini chaanaalii nama dhuunfaa kaa'izee wannaa jedhuu fi awaazee jedhuu fi zahabashaa jedhu laalaati deebi'aati OMN ilaala waan isinitti dhagahamu. Waan isin gaddisiisu OMN subscribe nama 300 qaba ammaan tan kunniin ammoo warra miiliyeena jala gahi miiliyeena jala eenyufa subscribe yoo godhe yoo jette ilmaan Oromooti si ajaa'iba subscribe godhee fi isuma arrabsan isu subscribe godhee fi aadama isaa ukkaamsan afaanuma isaa ukkaamsan situ jala deemee fi ilaala
just ignore godhime channel warra page warra ignore godhime waan jarri hojjettu laalta hin dhageeffatin like hin godhin hin arrabsin jala deemte ati arrabsoon ati jaraaf koomanti gootu achi jala deemte koomantii nuti goonu isaan guddisu jirra arrabsuun ati isaan arrabsitu laal channel isaa jala deemte page isaa jala deemte subscribe goote isa arrabsita akka guyyaa mara wanni inni jedhee si arrabsu waan haarofti gassii dhuftu notification irra kaawwattee eeggattee isa arrabsitu dhiisi jalaa ba'i dhiisime ka ilmaan oromoo waan fedha haa hojjetu waan saba kana diigu hin ta'in waan tokkummaa oromoo irra rakkoon qabu ta'in waan inni hojjetu irratti yoo inni waan hamtuullee hojjetu gorsiiti deebisi yoo inni fakkeenyaaf arsii keessaa bahee waan dogoggoraa hojjetu arsiin akkana hin jedhin harargee keessaa bahee waan dogoggoraa hojjetu harargee akkana hin jedhin ebalu akkana jedhi isarratti xiyyeeffadhu nama san qajeelchuudhaaf yaada nama san gorsa kenniif yaada kenniif karaa kanaan hedduu dhaloonni qubee kun wal jijjiiruus qabaanna karaa badaa irrallee jirra namni hedduu yoo namni tokko gosa wayii keessaa bahee waa hojjete guutuu naannoo sanii walitti qabanii maqaa nama tokkochaatiin just focus namicha san irra focus godhii namicha san jijjiiruuf yaali saba yookaan maatii isaatiin mari'ateetii miti namichi sun kabadii dalagu garte kabiraa akkuma ati jette gara si komandoo arsii jette namni beettee bakka itti dhalate beekuun bakka itti dhalate yaaduun akkuma dhiyoo waliin jenne bakkuma itti dhalatte ati magaalaa roobee itti dhalatte keessaa information isii fuudhii waan rakkoo isin keessa jirtu bal'ina isin keessa jirtu fuutee oromoo yoo geette kabiraatis akkasuma yoo hojjate akkanuma waliin geenna akkanumatti guddanna akkanuma jijjiirna akkanuma dammaynee wal dammaysina kanaafi wanni ani dhaamu ammallee hedduu duuba jirra irratti haa hojjannu qeerroo haa lafa majaa jedhamu goosuutti guddise. Naannoo inni itti dhalatee kuni ajaa'ibadha. Kanaaf yaada isaa. Dalgaa booratu meetta saddeetii dhufee fardi garbuu sooratu yoo godhanii sin beeytu godhaniifis waan beeytu wayyaanee namaati kee boorattu. Jarrabba gadaa guyyaa lamaan arge. beela'uun qabanii dheebachuun qaban jettaniitiin hirmaachaa turtan hundi keessaniyyuu galata qabdanii kanaafin ka Oromoon wal galateeffataa wal jabeeffachaa wal wajjin deemuun dirqama waan taateef isin galateeffachuun barbaada akka nam tokkotti keessaayyuu guyyaa kaleessaa viidiyoon argaan turre guyyaa har'aa viidiyoon argaa turre kallattii adda addaatiin gumaachi godhamaa turee jira keessaayyuu ijoolleen biyyoota baqaa adda addaa keessa jirtan shamarran dargaggoonni qeerroo fi manguddoon akkasuma diyaaspooraan biyyoota Awurooppaa Ameerikaa fi Kaanaadaa akkasuma warroonni hin hirmaatin jechaadha haala jireenya adda addaatiin hirmaachuu dhabuu dandeessanii waan nama gammachiisu baga gammaddanii baga gammannee akkasuma ustaazota keenya kan akka ustaaz Raayyaa Abbaa Mancaa ustaaz Suufiyaan akkasuma mootu namoota biroo kanneen kallattiidhaan achitti hirmaatan kan akka Sheek Sa'aadiin fa'a kanneen jechaadha hedduun galatoomaa jechuun hin barbaada maaliif yoo wal jajanne yoo wal bira dhaabbanne yoo wal kabajne wanti hunduu sirraa deema waan taateef jechaadha walitti hinaafuun qabnu wal jabeessuu qabna wal bira dhaabbachuu qabna ustaazonni keenya hedduu waan nama gammachiisu dalagaa jiranii kanaaf jajjabaachuu qaban jechaadha keessaayyuu tumsa kallattiilee adda addaatiin godhame keessatti gareen sochii qeerroo baalee akkasuma gareen haftee gaaddisa dhombir akkasuma mootu dargaggeeyyii warra tuktukii irratti duula geggeessaniitiin seenaa addaa dalagan kan akka Naasir Aanolee fi Muhammad bin Aljizra akkasuma har'as mucayyoo Zabuu Walashiyyoo jechuudhaan maqaa ishee kan baafatte 38 kan tilmaamu natti fakkaate odoo gurumbaan namoonni akkasii kallattii adda addaatiin arjooma kana keessatti hirmaatan hundi keessaniyyuu teeknooloojiin nutti hojjechuun qabu nutis teeknooloojiitti hojjechuu qabna jechuudhaan warroonni hojjetaa jirtan hedduu galatoomaa isiniin jenna akkasuma mootu namoonni adda addaa ajandaa adda addaatiin baatanii maqaa baalee xureessuu fi maqaa baalee irratti duulaa jirtan ni balaaleffannaa kallattiidhaan ammoo ibsa ejjennoo baasuudhaaf qophii irra jirra keessaayyuu namoonni dhuunfaa maqaan baalee kun lafa wanta akkasiiti jedhamuudhaan ayidooloojii akkasiitiin baatanii maqaa arsiitiin bakka buutanii namoonni sochootan ni jirtanii godinni baalee akkuma eeyyangaa deebi'een dhufeen jira hordoftoota keenya kanneen kallattiidhaan nu hordofaa jirtan hundi keessanuu bakka jirtanitti nageenyi jaalalli keenya isin haa dhaqqabu isiniin jedha. Keessummaan keenya hanga ammaatti tiraa eeggataa jirra. Biyya keenya akkuma beekamu konneeshiniin baay'ee ulfaataadha.
hordoftoota madda walaabuu miidiyaa gama peejiitiin akkasuma gama telegiraamaa fi YouTube chaanaliidhaan kan daawwachaa jirtan sagantaa tamsaasa kallattiidha. Keessaayyuu qeerroo biyya keessaa fi biyya alaa jiran yaada isaanii walitti finnee wal wajjin mari'achiisuu, wal qunnamsiisuu, egeree keenyaaf istiraakcharii roodmaappii kaayyachuu akkasuma isaan jajjabaatan jabeessuu isaan dhimmoota haala adda addaatiin dubatti harkifatan akka jabaataniif walumaa galatti ilmaan Oromoo addunyaa jiran akka jabinna isaan bakka jiranitti jajjabeessaa irratti jabaatu gochuu kallattii kanaan hundi keenyayyuu tiraay gochaa jirra jechaadha. Keessaayyuu foddaa kanaa warroonni nu hordoftan dhugaa Oromoodhaa keessaayyuu ijoollee Oromoo kanneen jireenya baqattummaa keessa jiran gama foddaa madda walaabuu miidiyaa kanaan akkuma beekamu madda walaabuu burqaa Oromootaa kaleessa Oromoon sirna gadaa isaa keessatti tumatee keessatti dhibeeffatee tokkummaa isaa bu'uura tokkummaa isaa fondamentaal kan itti dhugoomsate jechaadha. Kanaaf Oromoon addunyaarra jirru kallattiilee adda addaatiin keessaayyuu ijoolleen biyyoota bakka adda addaa keessa jirtan sagalee keessan gabbaaftanii yoo dubbattan of keessaa baaftanii yoo dubbattan galmee seenaa keessatti galtanii jirtan jechaadha. Kanneen qabsoo Oromoo geggeessaa foddaan miidiyaa isin argin akkasuma ergaalee gurguddoo dabarsuudhaan uummata Oromoo biraan gaadhaa galmee seenaa keessatti galattan kallattiidhaan keessaan nu dubbistanii kan isin dubbifnu ta'a. Akkuma beekamu armaan duras kallattii adda addaatiin guruupilee adda addaatiin tokkummaa uummata keenyaa irratti tokkummaa saba keenyaa irratti hojjechaa turre obboleessi keenyaa tarii sababa neetworkiitiin keessaa bahuu danda'a jira. Kan hordofaa jirtan gama foddaa madda walaabuutiin. Isin gaafanna. Keessaayyuu yaadan obboleessa kanarraa fudhadhe keessatti turtii daqiiqaa muraasaa keessatti yaada jecha baay'ee irraa hubadhee jira. Galehayuun koo obboleessi keessan isin barsiisuudhaaf duroofeessar kiyya. Har'aa guyyaa seena qabeessaa fi Oromoota addunyaa jiranii fi seenaa gameessi guyyaa har'aa keessaayyuu dabni seenaa Oromoota addunyaarra jiranitti raawwatamedha. Keessaayyuu wallee keenyarra akkuma ibsuuf yaalletti guyyaan har'aa guyyaa dabni seenaa Oromoota addunyaa jiran hundatti raawwatamedha. Keessaayyuu Oromoota kibba ba'a Oromiyaa jiddu galeessaarraa hanga Harargee dabalatee Arsii Siikoo Mandoo kutaalee kanneen keessatti gochoota suukaneessaa bara 1890 keessaa sirni Imperiyaala Minilikii fi akkasuma gochoota suukaneessaa harma muraa calii calanqoo fi aanolee dabalatee guyyaa har'aa keessaayyuu walakkeessa magaalaa Finfinnee fi akkasuma magaalota garagaraa keessatti raawwatamaa jiruuf har'asii warroonni gaarallaa ta'anii jiraachaa jiran yookaan mataa isaatitti waan fedhee godhateetiin jiraachuu makiinaa gaarii mana gaarii qabaachuu danda'a. Irra caalaa ammoo wanni isaa kadhannoo agartee jaannata rabbi jaannataan isaa kananiisu uummata Oromoo guutuufu rabbiin sabrii jajjabina haa kennuu fi tokkummaan kenna haa itufuuf haa jabaannu haa cimnu namni agartee tokko barbaadaa galatooma. Mee asirratti dhuguma dubbachuuf keessaayyuu goofandii banamisan keessatti warroonni hirmaataa turan diinni diinollee haa ta'u ijoollee sabboontota qaqqaalii sirna kana keessatti jiruun rakkoo kana irraa qoodama yeroo nam 5 nam 10 gurmaanii masarratti dhaabaatti kennanii maqaa isin gabaasaa turte ture keessaayyuu diyaaspooraa qeeqaa turan yeroo hedduu ijoollee biyya keessaatii galata akkamii galchitamee sirna keessa jiraatanii roorroon biyya sanii dirqama harka yoo waan qabaanne taate sirna kana jala kuftee dalagattee jiraatta. Ijoollee sabboontota qaqqaalii akkasisanii ergaa akkamii dabarsita sirna keessa kufanillee nama ofii rakkina wajjin qoodamaa kan jiran ijoollee biyyaati heddumminaan keessaayyuu waa'ee nuwoo gobanaa kanarratti goofandii caalaa warra biyya jiruttu hirmaate kan jedhamu odeessi adda addaa kallattii adda addaatiin darbaa ture. Dhugaadha asirratti amma wanni guddaan tuqeetiin jira waan tokko dalaguun dura yaadu dursa eegas yommootu yaadu asitti ammootu namummaa dursa namummaa yoo qabaateetiin jedhe waa'ee namaa beeka namni. Sun namni waan namummaaf godhe eegas yommootu waan guddaadha. Namummaaf waa dalaguun illee waan guddaadha. Har'a agartee waan isaan waan gaarii dalaganiif irraa dubbanne malee irraa dubbachuu hin dandeenyu jechuudha. Kun ammootu akka yaadannootti eegas yaadannoo ta'a jechuudha. Guyyatu guyyaa waama. Adeemsatu eegas yommootu waan kana kaasaaf waan kana kaase jechuudha. Haa galatooman jechuudha. Waanuma agartee irraa malu godhanii waan agartee galatoomaa jennuun hin qabu. Waan ofii dalagatanii waan ofii tolfatanii guyyaan dhufee haa galatoomfatu malee nu agartee nama waan ofii tolfateetiin hin jedhe kana gootan hin jennuun alaa dalagee keessaa dalagee ka dalage uummata Oromooti waliigala agartee waan achirratti galee ka biyya keessattu galee maal amma akkasitti wanni addaan ani beeku hin jiru irra caalaa wanni ijaaramsi waan sanii nu ibseetiin hin jedhe tokkummaa fi wal dhageettii Oromoon qabaachuu isaa naa ibsi jechuudha. Dhugaa dubbachuudhaaf
dhibba sanirratti agartee hordofaatiin turre isiin dhama'aatiin turte bal'inni wayii gara miliyoona tokko akkas hanqate na fakkaate yeroo tokko eegamana wayii argamu akkuma akkas 700 ta'een beeku ani. Gadaansaa cabu cabe gaafa gadaa isaa deebifate cabsaa cabse. Gadaan Oromoo ammoo Oromoo qofaaf osoo hin taane uummata addunyaaf. Gurra abbaaloo inni leeku leenjatu seenaa galmeessa godhatu seenaa galmeessa sindagatu Oromooni jiraatu jannaata keessa nuti jannaata keessa. Jiran akkuma beekamu godaannisni calii calanqoodha ilmaan Oromoodha kutaasii komandoo ilmaan jaarraa abbaa gadaa afran qal'oo godaannisa guddaa irra kaawwate kan darbedha. Maarrigaa kanaa fi ilmaan Oromoodhaa kallattii adda addaatiin bu'oo isaanii gabbaanii meeshaalee quunnamtii idil addunyaatiin ibsataa jiran nutis kanuma irratti bu'uureffachuudhaan yaada addaa qabna. Calii calanqoo haa yaadannu jenna. Goota yaadachuun seenaa hojii isaanii qofaan dhaadachuu faaruu qofa dhaadessu osoo hin taane fakkeenyummaa hojii isaanii bu'uura godhachuudhaan kaayoo isaanii wareegama isaanii galmaan ga'uuf tattaafachuunis ni dabalata jedha. Waggaa 132 dura ji'a muddee gaafa 29 bara 1881 Ormee maaloo kaatahoo ishi malli ijoollee kaatahoo ishi malli ijoollee kaatahoo ishi malli ormee maaloo fiigiin dandayu lammiin ijoollee. Dalgaa booratu miitta saddeetii dhufee fardi garbuu sooratu yoo godhanii sin beeytu godhaniifis waan beeytu wayyaanee nama dikee boorattu. Hiriyaa bal'aa ija ifiitu hin qabne isumaa sirra buuse gurbaa gosaa lammii hin qabne. Kortee bultaa qarooma kuusha Afrikaa. Ayyangaa deebi'een dhufeen hundi keessanuu bakka jirtanitti nageenyi jaalalli keenya isin haa dhaqqabu isiniin jedha. Keessummaan keenya hanga ammaatti tiraa eeggataa jirra. Biyya keenya akkuma beekamu konneeshiniin baay'ee ulfaataadha. Hordoftoota madda walaabuu miidiyaa gama peejiitiin akkasuma gama telegiraamaa fi yuutiyuub chaanaaliidhaan kan daawwachaa jirtan sagantaa tamsaasiyyuu tiraa gochaa jirra jechaadha. Hiitiin kennaan ooluu sagalee nu ta'uu hin raafatinaa maaliif akka uummanni Oromoo sagalee ta'ee as keessaa nu baasee nullee galata irraa qabnu maaliif silaama baana waan ta'eef ammoo sagalee kan hin taane taate ammoo rabbuun nu baasee namni jedha. Akkasi kanaafuu akka sagalee nu ta'anii nu birmatanii uummata rakkina keessa jiru kana rakkoo isaanii addunyaaf beeksisanii akkasuma immoo mootummaa irratti dhiibbaa godhuudhaan akka gara biyyaa nu deebisan kabajaan isaan gaafannaa asumaanuu obboleessi kana carraa dabata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jirra jirtu jenna ilmaan Oromoodhaa baga jiraattan baga yoona geettani. Inshallah Rabbiin isin haa jiraachifatu ammoo achillee dararaa adda addaa irraa isin baraaree nutillee warra dararaa keessa jiru Rabbiin nu haa baasu asumaan du'aa tana shaqira nu godhaa isiniin jecha. Duraan dursee kabajamaa obbo Hamzaa Boorana jedhama siyaasaa paartii KFO keessaa tibbana gadi ba'uudhaan qalee sagalee nu ta'ee jira. Asumaanuu warroota isa wajjin ta'aniitiin sagalee nu ta'aniin galatoomaa jechuun barbaada tokkoffaarratti. Inshaallah ilmaan Oromoo hundumtuu wallahi yeroo hedduu sagalee nu ta'aa turtanii homaa nu godhuu hin dandeenye mootummaallee dhaga'uu dhabee osoo hin taane sagalee nu ta'uu dhabee osoo hin taane beekaa callisee. Inshaallah osoo nu hifatin rabbittillee nu iyyaa mootummaa kanallee ifannaa takka malee akka itti nu iyyitan asumaan dhaamsinitti dabarfachuu barbaadaa jechuudha. Innuu jedhee jira wanti homaa baay'ee hin jiruuti. Namni mootuu wallaaleen jiru namni mana hidhaa Saudi Arabiyaa kana keessa fira hin qabne jira jedheetiin iyyaadu. Wallahi jechuun namni fakkeenyaaf namni yoo akkam fira dhabe hiriyyaan isaa Saudi Arabiyaa keessatti hidhaan jira jedheetiin iyyaadu. Maali jenna? Fakkeenyaaf hariira tarjii yoo fudhanne gibbiin mamma gibbii ee jirra. Gibbiin kun bichaan ambara gara 40 wayii qaba. Baga nagaan dhufte isin jedha duraan dursee obboleessa kennaa biyya keessaa yeroo ammaa kan Oromiyaa irraa. Baalee promotion irraa isin waliin jira. Maqaan kiyya Barifaa Abaadir Kamaal jedhama.
as magaalaa Roobee Baaleerraa isin waliin jira. Kana hayyee. Promooshinii kana aayidiyaa isaa lafaa kaasnee jabeessinee akkasuma namoota nu duuba nu waliin ta'anii waan kana jabeessuu danda'an hedduu daballee hojii kana bifa qulqullina gahaa qabuun hojjechuuf itti seenne. Kana dursa ammootu duraan dursa dhiifama isiniin jechaa an asuma ijoollee magaalaa kanaati. Roobee magaalaa Roobee jechuudha. Magaalaa Roobee kanatti asumatti kan itti dhaladhe aanaa Gaarfaati asumatti nuuf beeke asuma ijoollee maasiiti jechuudha walumaa galatti dhalata maasiiti. Maqaan kiyya ammoo Barifaa Abaadir Kamaal jedhama. Hojiiwwan chaalenjii godhuu danda'an akka Baalee Promoshinitti hojiiwwan muraasa hojjennee jirra. San keessaa inni tokko chaalenjii guyyaa jalqabaa warroota hongeedhaan miidhamaniif jecha hojjenne. Chaalenjiin kun ammoo chaalenjii ijoollee jajjaboo magaalaa kanaa warroota ispoortii leenjistoota ispoortiitii fi akkasuma ijoollee aartii keessa jiran ijoollee kaka'umsa qaban walitti waamnee chaalenjii kana hojjennee anis Baalee ka jedhu Baalee bira haa dhaabbannu yaada jedhuun viidiyoo chaalenjii godhuu danda'e ka sababa viidiyoo san namoonni baay'ee ilaalanii namoota lakkoofsaan hedduu ta'anii ilaalame ana Bakar fi Sa'ad jennee biyya ilaaluudhaaf deemnee turre. Yaa'u gufuu fi waan adda addaa achitti nu mudate akkuma jirutti ta'ee keessa qaxxaamurree alaa kulli haaliin deemnee deebinee bifa viidiyoo kana akka nashidaatti illee hojjechuu qabna jennee deebi'ee waan viidiyoo amma online irra jiru kana YouTube irra jiru kana akka nashidaatti waan dhiibbaa godhuu danda'a jennee yaanneef akka nashidaatti illee hojjenne garasiin kanuma. Yenga mee asirratti duraan dursee ati sadarkaan barnoota keessaayyuu foddaa kanaa warroonni nu hordoftan dhugaa Oromoodhaa keessaayyuu ijoollee Oromoo kanneen jireenya baqattummaa keessa jiran gama foddaa madda walaabuu miidiyaa kanaan akkuma beekamu madda walaabuu burqaa Oromootaa kaleessa Oromoon sirna gadaa isaa keessatti tumatee keessatti dhibeeffatee tokkummaa isaa bu'uura tokkummaa isaa fondamentaal kan itti dhugoomsate jechaadha. Kanaaf Oromoon addunyaa irra jirru kallattiilee adda addaatiin keessaayyuu ijoolleen biyyoota baqaa adda addaa keessa jirtan sagalee keessan gabbaaftanii yoo dubbattan of keessaa baaftanii yoo dubbattan galmee seenaa keessatti galtanii jirtan jechaadha. Kanneen qabsoo Oromoo geggeessaa foddaan miidiyaa isin argin akkasuma ergaalee gurguddoo dabarsuudhaan uummata Oromoo biraan gaadhaa galmee seenaa keessatti galattan kallattiidhaan keessaan nu dubbistanii kan isin dubbifnu ta'a. Akkuma beekamu armaan duras kallattii adda addaatiin guruupilee adda addaatiin tokkummaa uummata keenyaa irratti tokkummaa saba keenyaa irratti hojjechaa mataa isaatti waan fedhee godhateetiin jiraachuu makiinaa gaarii mana gaarii qabaachuu danda'a. Irra caalaa ammoo wanni isaa kadhannoo agartee jaannata rabbi jaannataan isaa kananiisu uummata Oromoo guutuufu rabbiin sabrii jajjabina haa kennuu fi tokkummaan keenya haa itti fufu haa jabaannu haa cimnu namni agartee jiraachaa artii Oromoo guddisaatiin industirii artii Oromoo keessatti nama qooda gurguddaa fudhataa ture keessaa tokko artist Nuhoo Gobonaati. Hello. Hello, indaga. Salaamu alaikum. Eessarraa bilbiltan mee har'antan akkuma beekamu artisti Nuhoo Gobonaa addu'aan addunyaa kanarraa godaanee jira. Qabsaan industirii artii Oromoodha. Asirratti mee yaada akkamii qabdu artist Nuhoo Gobonaa akkamii beektu eessarraa bilbilaa jirtu? Somaaliyaa Moqodishoo irraa bilbilu jira. Galgala sa'aatii 12tti boqochuu isaanii dhaga'ee yeroo dhaga'ee galgala kanarraa gaddi guddaadhaan haguugamee akkasitti jira. Alhamdulillahi gammachuunis gaddis rabbi biraa waan ta'eef garuu qaamni isaanii dhokatus biyyee uffatus seenaan isaanii biyyee waan hin uffanneef qabsaa'ota hedduus leenjisanii gabbaasanii nu agarsiisanii jiranis seenaan isaanii hin dhokatu yoo rabbi jedhe ifatti ni ba'a. إن شاء الله الحمد لله هندافو قالني كربي تيجا
Akkuma beekamu artist Nuwoo Goobanaadhaa kan dhalate ona afran qal'ootti baandii gadaarraa jalqabee ilaa hanga afran qal'ootti nama gumaacha gurguddaa hojjechaa turee fi akkasuma artii Oromoo industirii keessatti nama hojjechaa ture. Keessayyuu biyyoo jireenya gaarii dhiisee imala isaa gara biyya abbaa isaatti deeffatee ture. Mee artist Nuwoo Goobanaa akkamitti ilaaltu Oromoodhaaf ergaa akkamii dabarsitu? Keessayyuu shamarree Oromoo biyya abbaa ishee keessa teessee tumsaa Nuwoo Goobanaatiif goofandii banteetiin sochii gurguddaa gochaa turte. Masarat Dhaabaa yaadachuu ni dandeenya. Osoo isheen gaafsan mana itti gochuu baatte har'an tana Nuwoo Goobanaa akkam ta'a carraan isaa sirni awwaalchi isaa maal fakkaata kan jedhus ilaallee fudhannee ilaaluu qabna. Mee asirratti yaada akkamii qabdan? Keessaayyuu biyya abbaa isaatti lafa kaaree meetira 160 dhabuun goofandii diiyaaspooraa irraa eeggatee manni itti ijaaramuun kun akkamitti uummata Oromootiif qaanyii akkamiiti? Qaanyii fi boodatti hafummaa gurguddaa ture intala Oromooti. Sababa intala Oromootiif jecha manaa fi hundee isaa argachuun sun galata guddaadha. Egaa Oromoon har'aa miti biyya abbaa isaa irratti jireenyaa fi bakka teessumaa dhabuun isaa har'aa miti. Waggaa 150 dura sababa gabrummaa fi wal dhageettii dhabuu irraa kaka'e sababni kun hundi raawwatame. Garuu sirni qabsoo isaanii sun eega ganamaan eegalamee galma bakka hubaatus abdii qeerrootii fi qarreetii fi leencota waboo haa jiraatanii qabsoon isaanii kana har'a ga'e kun ifa isaan raawwataniin haga kanaa arguun keenya. Akka yeroo duraanii osoo taate dukkanumatti hafee akkasiin ilmoon teenyas gama dukkanaatti kufti. Galata qeerrootiif galata waboo inshaallahi dukkanti kun dhuma jijjiirama yoo Rabbi jedhe. Meegaa akkuma beekamu yeroo kaabineef kaadireen lafa hektaara 1000 lakkaa'aman fudhatanitti namni artistii Oromoo yookaan immoo laayibirarii artii Oromoo keessatti industirii artii Oromoo keessatti gumaacha guddaa gumaachi kun lafa jireenyaa isaa osoo hin argatiin du'aan addunyaa kanarraa deemuun isaa maaltu isinitti dhaga'ama? Keessaayyuu Oromiyaan dachee bal'oodha. Artistii Oromootiif quubsama taatee jiraachuu hin dandeenye. Artistiin Oromoo mana kireeffatee jiraachaa jira kan akka Zarihuun Wadaajoo namoonni biroos jiru. Mee Nuwoo Goobanaas lafa abbaa isaa irratti akkamitti kaaree meetira 1000 ilmaan afran qal'oo irraa dhabee har'an tana Finfinnee keessa rakkinna isarra ga'een mucayyoon tun osoo jiraachuu baatte mana kiraa keessatti nama awwaalamuuf deemuudha jechaadha. Mee asirratti ergaan dabarsitan maalidha? Amma achiifillee barnoota akka ta'uuf namoota hedduutu sireerra jira waan taateef. Kun gadda guddaadha nutti ta'ee jira. Duubatti hafummaa ilmaan Oromootis tuffii ilmaan Oromootis ni kenna. Kana barnoota akka nu ta'ee abbaan lafummaa Oromoo abbaan biyyummaa keenya akka mirkanaa'u tokkummaadhaan agarsiifnee abbaa biyyummaa keenya tokkummaan kaanee agarsiisuu qabna. Diina biyyattii Oromiyaa nu harka dhuunfatee nu harka qabatee akkasitti jiru kana tokkummaan kaanee ofirraa buqqisuu qabna. Akkanatti teessumni keenya kun gadhummaa duubatti hafummaa nutti agarsiisa. Tokko taanee gamta'an diina keenya buqqisuu qabna. Eeganaan booda duubatti hafummaan keenya Nuwoo Goobanaa irratti barnoota nuuf haa ta'u jedha akka kiyyatti. Ayyeegaa galatoomaa keessaayyuu akkuma beekamu tumsa karaa goofandiitiin godhamaa ture keessatti namoonni hedduun har'an tana seenaa keessa galanii jiran warroonni gaafsan tumsa kana keessatti hin hirmaatin osoo akkas goone osoo akkas taane jedhaa jiru jechaadha. Namoota hedduun arge waan taateef mee namoota akkasiisaniif ammas carraan guddaadha. Hayyoota Oromoo hedduutu beektota Oromoo hedduutu sireerra jira waan taateef kan akka Zarihuun Wadaajoo fa'aati. Mee ergaa akkamii dabarsitanii sagantaa keenyaas nama biraatti carraa dabarsa waan taateef ergaan qabda yoo jiraate kan biroo. Kumaatamaan jiran waan ta'eef tokko lama jennee waan beekamne miidiyaa Oromoon duuti
goobana artisti nuuf goobana barnoota nuuf haa ta'u oromoon tokko ta'ee bakka lamaa sadii kan ka'ee diina biyya oromiyaa irra jiru buqqisuu qaba buqqisee abbaa biyyummaa isaa agarsiisee akkasitti jiraachuu qaba abbummaan isaa beekamee. Ayyeegaa mee namoonni biroos kan yaada kennan jiru Moqaadishoo irraa bilbiluu jirtanii waan hordoftaniif galatooma ammaachi isin badinaatii yaaddota adda addaa kallattiilee adda addaatiin walii gumaachinaa xinnisa qabsoo Oromoo keessatti wal wajjin hirmaanna galatooma isinin jenna Moqaadishoon akkuma beekamu qabsoo Oromoo keessatti bakka uummanni keenya itti godaanaa turee fi qabsoo Oromoo itti geggeessaa turan dippiloomaasiin gurguddaan iddoo itti hojjetamaa ture keessa bakka kanadha. Oromoonni bakka san jirtan hedduu galatoomaa isin jedha isin biras tikni rabbi haa jiraatu isin jedha. Ayyee galatooma ulfaadha galatooma. Mee wallee nuu gobanaa isin affeereetiin namoota beela'uun qabanii dheebachuun qaban jettaniitiin hirmaachaa turtan hundi keessaniyyuu galata qabdanii kanaafin Oromoon wal galateeffataa wal jabeeffachaa wal wajjin deemuun dirqama waan taateef isin galateeffachuun barbaada akka nam tokkootti keessaayyuu guyyaa kaleessaa viidiyoon argaan turre guyyaa har'aa viidiyoon argaa turre kallattii adda addaatiin gumaachi godhamaa turee jira keessaayyuu ijoolleen biyyoota baqaa adda addaa keessa jirtan shamarran dargaggoonni qeerroo fi manguddoon akkasuma diyaaspooraan wayyaa waliin hirkannaa waliin bareennaa waliin milkoofnaa ijoollee ayyaa